Hayyuun seenaaf amantii Ustaaz Ahimadiin Jabbal biyyattiin kan waloota ishee keessa yaadamamiitu jira jedhan. Magaalaan Shaggar kutaalee magaalota isaa hunda keessatti manneen jireenyaa fi lafa seeraan ala qabamanii jiran irratti tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhachaa kan jiru yoo ta'u, kanumaan wal qabatee manneen amantii Musliimaa yookaan masjiidonni diigamuu ilaalchisuun manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa seera qabeessummaa masjiidota diigamanii fi dhimmichi ilaalamuu akka qabuuf bulchiinsa magaalaa Shaggariif mootummaa naannoo Oromiyaa fi muummee ministeera Dr. Abiy Ahimadiif xalayaa akka barreessanii turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee hayyuun seenaaf amantii Ustaaz Ahimadiin Jabbal waa'ee dhimma diigamuu masjiidota yeroo ammaa kana magaalaa Shaggar keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun guyyaa sanbata duraa darbe caamsaa 2023 fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti yaada mormii qaban dhiyeessan. Yaada isaanii kanaan magaalaan Shaggar masjiidotaaf musliimota kan of keessaa qulqulleessu yoo ta'e musliimotaaf rakkina malee madda boonsaa ta'uu gonkumaan danda'u jedhan. Biyyattiin kan waloo ta'uun yoo mormame malee qabeenyiif carraan biyyattiin qabdu hunduu kan walooti. Osoo akkana ta'ee jiru magaalota biyya keenyaa hunda keessatti yeroo maaster pilaaniin qophaa'u warra pilaanicha qopheessu qofaa osoo hin taane hooggantoonni siyaasaas hanga yoomiitti masjiida qofaa adda baasanii pilaanii keessaa dagatu laata jechuun yaada isaanii bifa gaaffiin ka'an. Maaster pilaanii keessatti masjiidonni karoorfamee dagatamuudhaan gaaffileen musliimotaa masjiidaaf hijaabaa qofaa irratti daangeffamee akka gochuudhaan gaaffilee uummata musliimaa isaan kana qofaa fakkeessanii sochiiwwan amantichaa gufuuleen kan guutaman taasisuun tooftaa dhaabbachuu qabudha jedha barreeffamni fuula miidiyaa isaanii. Haa ta'u malee musliimonni biyyattii guutuu keessa jiran lafa masjiidaa kadhachuun yookaan maallaqa isaaniitiin lafa bitanii ibaadaaf yookaan kadhannaaf itti fayyadamuun yookaan sanarraa kutee qabsoof dhiigaan qabsoo qabiyyee masjiidaa kabachiisuuf godhamu keessatti musliimonni humna nageenyaatiin ajjeefaman baay'eedha. Masjiida ari'achuun yoon dhaabbanne mirgi musliimotaa ni kabajama jechuun hin danda'amu jedhan. Namoonni tokko masjiidonni seeraan ala waan ta'aniif diigamaa jiru nuun jedhu. Warra kanaa fi fakkaatota isaanii kana kan nuti gaafannu masjiidonni seera qabeessa jedhaman kam akka ta'an nuuf himaa jechuun yaada namoonni diigamuun masjiidota kun sababa seeraan ala ta'aniif diigaman jedhaniif deebii gaaffii fakkaatu kennan. Hayyuun amantii kun magaalota baay'ee lammiileen keessa jiraatan keessatti bakka bulchiinsonni maqaa uummataatiin aangoo qabatanii jiranitti maaster pilaaniin itti yaadamee masjiidota irraanfachaa kan jiran yoo ta'u, uummanni musliimaa naannoo sanaa gaaffiin lafa masjiidaa isaan dadhabsiifnaan qabeenyaa ofii baasanii lafaa fi mana bituudhaan kanuma itti saraataa jiran kana ijaarsichiyyuu masjiidumaaf hin eeyyamamne jechuudhaan diiguun irra deddeebiin mul'achaa ture jedhu. Masjiidonni har'a seeraan ala isaan jedhan kunniin halkan tokkotti ijaaramanii bulan osoo hin taane ja'an osuma uummanniif mootummaan beekuu hawaasni musliimaa waggootaaf itti fayyadamaa turan. Yoo xiqqaate ijaarsi magaalota haaraa magaalaa Shaggar jedhamu bifa haaraa fi karoora haaraadhaan waan karoorfameef akka karoora haaraa magaalichaatti bakka masjiidonni kun irra jiran kana pilaanichi masjiidaaf akka mijatu gochuudha malee akka tasaa ka'anii masjiida diiguun sirrii miti. Bulchiinsonni magaalaa Shaggar akka karoora haaraatti bakki masjiidaaf isiniin qophaa'e kana jedhanii bakka bu'aa dhiyeessanii marii fi wal hubannaadhaan ijaarsa magaalichaa keessatti masjiidni akka ijaaramu godhanii dubbii fixuu hin barbaanne. Wanti isaan qabatamaan hojjetaa jiran amantichaaf musliimotaaf kabaja xiqqoollee osoo hin agarsiisin masjiidota diiguutti seenan jedhu hayyuun kun. Dhumarratti kana galmaan gahuun dachii Itoophiyaa keessatti gonkumaa waan hin yaadamnee fi magaalaan Shaggar masjiidaaf musliimota of keessaa qulqulleessuuf murteeffatee yoo itti fufe magaalattiin hawaasa musliimaa walakkaa biyyattiitiif rakkina malee madda boonsaa ta'uu gonkumaan dandeessu jechuun yaada mormii isaanii kana ibsatan.